Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa guyyaa kana kan isiniif qabadheetti dhufe namoonni baay'een keessan karaa koomentii wanta na gaafatanii irratti deebii isiniif kennuudhaafidha. Egaan baay'een keessanii vaayirasii fi akkasumas immoo bilbila keessan guutee kan isin jeequ hedduu keessantu jira jechuudha. Sanaaf furmaata kan ta'uutii danda'u bilbila keessan guutummaa guutuutti karaa ittiin qulqulleessuutii dandeessan akkasumas immoo bilbila keessan akka vaayirasiin hin tuqnee fi karaa ittiin eeggachuutii dandeessan appilikeeshina ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadheetti dhufe. Appilikeeshinii kun appilikeeshina haaraadha. 2020 kan hojjetamedha jechuudha. Aappii sanatti baay'ee tokko gammadu jedheetii yaada. Egaan appilikeeshinii guyyaa kana isiniif kaa'ee lafti isin buufattanii yeroo viidiyoo koo ilaaltan jechuudha. Kunooti barreeffama viidiyoo sanarraa yookiin diskiripshinii jala isiniif kaa'ee waan jiruuf kunooti as tuqxu saniin booda kunoo haala kanaatiin gadi isiniif baasa. Liinkii kana addana jalaatti aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu kan naas hin tuqtanii gara kanaa isin fide jechuudha. Saniin booda bifa kanaatiin gini gara kanaa isin fide xiqqoo ishee gadi bu'uudhaani iddoo kanarraa daawwanlood batanii waan jiruuf as tuquudhaan salphaatti buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kanas akka instaal gootanii ni keessanii seentu jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif banu security bilbila keessanii fi dhibbaaf dhibbatti naamana appilikeeshiniin kun dirqama isin barbaachisa. Egaan aga GB 4 GB 5 illee bilbila keessanirraa iddoo firii ta'e argachuutii ni dandeessu jechuudha. Kunooti amma jalqaba innaa isiniif banu bifa kanaatiin erga inni isiniif bane kontiiniyuu ni jettu. Kunooti halluu ni jettu. Fakkeenyaaf kunooti iddoo kanarraa jechuudha kan kiyya mataa isaa ilaaluutii ni dandeessu. GB 4 waayirootu iddoo kanarraa jaankii faayila hin barbaachisne faayilota xuraatu bilbila koorraa iddoo na jalaa qabateetti jira jechuudha. Kanaaf faayilli hin barbaachisne kunoo bilbila koorraa akka malee na jalaa guutee jiru kuni maal ta'uutii qaba dileetii yookiin immoo kiliin ta'uu waan qabuuf nan qulqulleessa jechuudha. Saniin booda akkamittiin qulqulleessa kan jedhuuf immoo kunooti al tokkootiif wanti isin gootanii iddoon kanarraa ni tuqxu jechuudha. Kunooti kiliin jaankii kanarraa al tokkootiif ennaa isin tuqxanii bifa kanaatiin GB amma bilbila keessanirraa isin jalaatti qabamee jiru wantoota hin barbaachisne jechuudha. Iddoo kanarraa xuraa jala kanarratti isiniif fida. Kunooti kan guyyaa GB 4 naaf fideetti jira jechuudha. GB 4 kana wanti gochuuti qabu kiliin gochuudhaani salphaatti bilbila kiyya qulqulleessuutii nan danda'a jechuudha. Kunooti akkuma agartanii naaf qulqulleesseetti jira. Enable jedha jechuudha jala kanarraa. Kunooti kana ayyama kan kennuufii qabdu baakii jettanii innaa gara boodaa deebitanii kunooti haala kanaatiin jechuudha. Appilikeeshinii sana ni barbaaddu halluun jettu kunooti akkuma agartanii amma iddoo kanarraati wantoota hin barbaachisne inni ofiisaatiin funaaneetii naaf fide jechuudha. Egaan iddoo kanarraa wanti isinii fayyadamuutii qabdanii antivaayirasiidha jechuudha. Appilikeeshiniin kun akkasumas immoo kiliinii wantoota hin barbaachisne bilbila keessanirra yoo guute isinii kiliin godha yookiin isiniif qulqulleessa. Kana cinaatti immoo jechuudha appilikeeshinii keessan lookii ittiin gochuutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanarraa security level lafa jedhu kan al tokkootiif yoo tuqxanii wanta isiniif baasu ni qaba jechuudha. Kunooti diimaa natti ibsaati jira. Kunooti diimaa natti ibsee waan jiruuf kana enable gochuutii qaba jechuudha. Lock screen jedha automatical check phone status when lock screen naan jedheeti jira. Kana enable godhachuutii ni dandeessu yookiin jettu kunooti preview jettanii jalqaba ilaaluutii illee ni dandeessu haala inni ittiin hojjetu jechuudha. Kunooti jala kanarra app lock kan jedhu illee ni jira waan ta'eef appilikeeshinii keessa lock gochuudhaan illee protect gochuutii ni dandeessu jechuudha. Kunooti appilikeeshinii lock gochuutii barbaadan ergi iddoo kanarraatii filattanii appilikeeshinii sanatti kunooti paaternii bifa kanaatiin ittumtu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Kunooti amma sirra deebitanii galchuudhaan bifa kanaatiin confirm ni jettu. Kunooti gara appilikeeshinii sanaa isin geessa. Appilikeeshinii sanaa barbaadachuudhaan halluu jettanii gara boodaan ni deebitu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin wantoota enable ta'uutii qabanii enable godhachuudhaan bilbila keessan salphaatti guutummaa guutuutti security staas ta'e akkasumas immoo faayilota hin barbaachisne yoo bilbila keessan guutamee jiraate kana cinatti illee vaayirasii bilbila keessan irraa ittisuuti yoo barbaadanii dhibbaaf dhibba appilikeeshiniin kun isin barbaachisa. Appilikeeshinii kana namoota miiliyoona 500tu buufateeti jira jechuudha. 500 ol kan ta'an kan buufatanii jiranii. Kanaaf namoota miiliyoona 500 kanatti illee isinillee dabalamaatii fayyadamaa ta'a jedhee guyyaarraa kana isiniif qabadheeti dhufe. Egaan akka isinitti tole abdiin qaba. Kana caalaa immoo keessa seentanii ofii keessanii buufattanii yeroo itti fayyadamtanii irra caalaa itti gammaddu jedheetii yaada jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan har'aaf kana yoon isitti agarsiisee gaadha jedheetii yaada akka yeroo isinitti hin dheerannee fi egaan yeroo taanu keessatti deebinee galagarrutti immoo nagaan naaf turaa isin jaalladhaa isin kabaja. Yaadaa fi wanta kaman isiniif fooyyessu barbaadan kamiiniyyuu koomentii irratti naaf barreessaa isinin jecha yeroo taanu galagarrutti nagaan naaf turaa isin jaalladhaa isin kabaja. Bye bye.